Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa guyyaa irraa gaafota namoota hedduuti kan ani qabadhee dhufe inni tokkoffaan bilbila meeqaa kan qabadhee gara biyya kan kootii galafaan jedhu bilbila iPad faana bilbila 8 na dabarsu kan jedhudha jechuudha. Inni itti aanu immoo maal fuudhanii gara biyyaa galuun nama barbaachisa kan nama fayyadaadha jechuudha. Egaa warroonni mana keenya haaraa taatan laayik sheer gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Asumarraan adii kanas isiniin jedhu jechuudha. Waa'ee bilbilaa irratti bilbilli gara biyyaa yeroo fuutanii galtanitti bilbila hanga barbaadan fudhatanii galuu ni danda'ama jechuudha. Garuu bilbila fudhatanii galtan kana ifama bilbila fudhatanii galtan kana keessaa jechuudha bilbila 3 boorsaa harkatti qabatan keessa godhachuun ni danda'ama. Bilbila kaawwan immoo yoo barbaadan almuuneemiidhaan martanii jechuudha. Akka bilbilli sun sin harkaa bu'ee hin banneef sirriitti shaanxaa guddaa keessa gootanii shaanxicha keessa san qulfiidhaan itti qollofuu qabdu jechuudha. Shaanxicha keessa yeroo kamiyyuu taanan itti qollofuu qabdu. Shaanxichi isin bituu qabdan immoo shaanxaa kaartoonii san ta'uu hin qabu. Amma kiyya kun shaanxaan gubbaan ni bareeda garuu na jalaa dhommoqee jechuudha. Maaliif jennaan xiyyaara irratti ni daddarbu jechuudha. Bareeda gubbaa laaltanii yoo bittanitti booda miidhaa isin jalaa qaba jechuudha. Shaanxaan keessanii achitti ni beektu yoo ta'e shaanxaan ni daddarbama gizee achiis deemu ni daddarbama deebiitti gizee boolee keenyallee ga'u shaanxaan baay'ee daddarbama waan ta'eef waan kana sirriitti eeggachuu qabdu jechuudha. Inni itti aanu bilbila akkuma isiniin jedhe hanga barbaadan bittanii galuu ni dandeessu jechuudha. Garuu immoo ani akkam biyya keessatti dhufee argetti jechuudha. Agan akka kiyyaatitti dhufee arge. Amma bilbila viidiyoodha isin hojjechaa jiru kana bilbilicha kana birrii achiitiin birrii 1000 riyaala 1000 nan bite jechuudha. GB 128 raamii 8 keechisaa bal'aadha jedhameeti kan inni bitame jechuudha. Saamsingii A12 jechuudha bilbilli kun. Garuu bilbiloota kana akkanasitti argetti yoo ta'e 25,000 bilbila ariifii ta'e ni bitama jechuudha. Kan achitti amma 800 akkasiin binnu asitti 25,000 akkasiin bilbila ariifii ni bitama. Biyya keessatti bilbila babbareedaa ta'edha. Amma bilbilli dhaloonni qabatanii deeman dhaloonni biyya keessaa jechuudha. Warroonni biyya keessaa bilbilli isaan qabatan dhugaan isiniin jedha nama qaanessa jechuudha. Nuti ijoolleen biyya arabaatii gallu bilbila hanga isaanii hin qaban. Keessa darbee uffannaa jechuudha. Uffanni amma fakkeenya uffata kanneen biyya arabaatii guurree galle jechuudha. Uffanni biyya arabaatii galamu gaafa achitti jara wajjin yoo wal fakkaannee akka jiraatitti uffanni aadaa biyyattii saniiti waan ta'eef waan bareedu nutti fakkaata jechuudha. Gaafa asitti galle garuu uffatoonni achi as galanii tokkichi isaatillee akka biyya keessatti namarraa hin bareedu jechuudha. Ijoollee baay'een jechuudha. Amma uffatan achi fidee dhufe hundi isaatu na jibbisiiseera jechuudha. Torbee tokko keessatti siruma laali na gochaa hin jiru jechuudha. Uffatoota warroota biyya keessatti kan dharra'aa jiru jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya kotota achi haranii dhufuun akkuma isiniin jedhe bu'aa tokkollee hin qabu. Namaafillee kennaan kenna jettanii uffata achi fiddanii yoo dhuftan uffanni achi asitti tuffatamaadha. Sirriitti tuffatamaadha jechuudha. Yoo danda'ame jedhe kan natti tole jechuudha. Aduuna bira ga'ee naa dhufee jiraate kan natti tole shi'enni dharraa jechuudha. Sa'aatota babbareedatu jira. Ani gizee sanitti ajajadhee akkuma jedhetti guyyaan bararri kiyyaa kan guyyaan deemicha kiyyaa ga'ee oduuna biraan ga'een gatee kanan dhufe malee sa'aatii babbareedaadha kan achi jiru. Sa'aatii sanniin bitachuu ni dandeessu. Inni itti aanu wantoonni biyya keessatti nama fayyada jedhee kanan yaadutu keessaa tokko yoo jiraate homtuyyuu hin jiru jechuudha. Biyya keessatti wanti hundumtuu galee jira. Biyya keessatti si fayyada. Gaafa galte si barbaachisa jedhee kanan ani yaadu yoo jiraate maallaqa qofa jechuudha. Maallaqa yoo qabaatte wanta barbaadde bitachuu ni dandeessa. Wantoonni achi teenyee dharraan hundi isaatu ni jira waan ta'eef jechuudha. Isin galee ni jira waan ta'eef achi teessanii dharra'uurra maallaqa qabattanii yoo dhuftan maallaqa qabaanna waan barbaadan bitachuun ni danda'ama. Achitti amma wannuman taane kana maallaqa amma fakkeenyaaf riyaala 50 riyaala 60 riyaala 100 wanni nuti binnu asitti garuu waan baay'ee bituu dandeenya. Kan maallaqumatu
achitti wanti nuti ittiin binnu maallaqni sun guddaa xiqqaa nutti fakkaachuu danda'a. Maallaqni sun gara maallaqa biyya keenyatti gaafa deebi'e garuu guddaadha jechuudha. Akkasii isiniin jedha egaa hordoftoota keenya kana fakkaata viidiyoon har'a qabadhee dhufe jechuudha. Kanaafuu jechuudha maalan bitee galaa ebeluu maalan bitaa ebeluuf akkasiin godhaa ebeluuf akkanan godhaa an akka mataa kootti amma bilbila achitti jechuudha. Bilbilli kan 500 fi 400 bitamtu irra baatu hin beektu hundi keessanuu baay'ee keessi xiqqishuudha jechuudha. Xiqqishuudha bilbilli 800 oli bilbilli kun gaariidha jedhamee kan yaadamu jechuudha. Birri san biyyatti hiittanii bilbila biyya keessaa gaafa bittaniif maallaqni illee irraa isinii hafuu danda'a jechuudha malee achitti kaa maallaqa agasiitiin bituun kaa hin beektu mindaan keenya 1,000 baay'een kan ittiin hojjennu ijoollee baay'een kan achitti ittiin hojjetamu maallaqa 1,000dha jechuudha. 1,000 san kaa gaafa bilbila bittu bilbila 2 ni bita jechuudha mindaan keenya ji'a tokko 10,000 qofatti dabaltee bilbila 2 bituu fi ni dandeecha nama 2 bituu dandeecha. Garuu achiin bita yoo jette nama tokko yookaan bilbiluma tokko qofaa kan bittuudha jechuudha. Kanaaf namoonni biyya keessaa garuu wanti achii dhufu waan tola dhufu waan bilaasha bitamu itti fakkaachuu danda'a. Gaafa as geeme tana naa bittee tana naa fiddee namaan jedhu jechuudha. Akkamitti akka finnee fi akkamitti akka binnee asiin geenyu garuu nutu beekaa jechuudha. Kanaafuu jechuudha wanta kana nuti of dandeenyee beekuu qabna isiniin jechuun asumarraa affeerraa kootii egaa viidiyoo kiyya har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti.